azabdeen namitti akkasin azabde san rabbiin gumaatii yatanaan akkan argutti ufii isiiti ibidda ufitti qabdee rabbiin agarsiise garaan kiyya gana narrifanne jechuudha. Nabiratti jechuudha osoo an dhaabadhee ilaalu namitti nabira bobeette jechuudha. Kun guutuun uffanni isii kun guutuu irra rakkatee kun burgaa ofirraa qabdi burgaan guutuun gubatee namitti kun guutuun mee maal jettu osoo an bira dhaabbadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hojii fixee taa'u jira achumaan mudannoo tana maa isinitti nimne jedhee dhufe mudannoo tana baasee kanaan dura himee jira garuu miidhaa mudannoo tanaa sana hime malee taatee mudannoo tana hime malee faayidaa isiin himne isin galtee faayidaa of keessaa qabdi faayidaa isin himuu dhufe guyyaa sana guyyaa na argee na biratti wanni taa'e suni jara arabaa ni ajaa'ibsiise na gaafatan jechuudha maaliif matbahaa kanatti gaazni dhoohe beeytanii gaazin dhoohe jennaani gaasa dhoohe kana biratti anaaf namitti waliin gaazii bira jirastu waanaa kana ka qabsiise namitti ka kibriititti kenne immoo ana kibriit osoo ta'e laayitariin jiru ka laayitariitti kenne immoo ana kazzaan waluma bira kun akkuma kun silkiif anaa kana dhaabbanne jechuudha namitti hojii osoo namitti dhan hin qabsiisin jedhuun laayitariisti waan afaan irra qabsiiste nutti dhoohe gaafsan gaazin jechuudha kazzaan dhoohe isiinni gubattee an isima biratti rabbiin na baase amma asirratti waan isin himuu jira jechuudha. Wallaahi yeroo hedduu yeroo sheekotiin teen hadiisallee quraanallee nutti himan kalaama quraanaa kanaa fi hadiisallee nuuf himan hiyyaqan sunu beeytanii yaqiinan keedinu bakka hin dabarsinaa normaalii zikriin tuni faayidaa akkana qabdi zikriin tuni faayidaa akkana qabdi irra caaltuu zikrii waan duniyaa kanaa zikrii kana jedhanii gaafa nu barsiisan ima dabarsinee callisna. garuu dubbiin dhuguma faayidaa azkaarul subaa fi azkaarul masaa isin himoodha asumaan viidiyoo tana laayik godha waliifis himaa baasawee jechuudha akka isin fayyadu isinillee beekaa wajjadha waan ani isin jedhu kan guyyaa bariisaa ganamaa ani hojii alaa mana keessa jechuudha suudii hin beekta hojii suudii tokko ulfaataadha akka badaa alaa mana keessee ol deebi'ee onni silkii namitti takkaattu jira. silkii namitti tanaan abbaa jabuu haasofsiisaa jira tamaam silkiin qabu'an ammoo osuma silkii tan hojii sa'a ashiraadha naannoo sa'a ashiraati isaan eessa jiran beeta shahara alaa jiran beeta shaharan beetan mana ibiddaa kanatti illee ana haliiba danfise ana shaayii danfise anatu waa hunda godhe achi kaahee ana qulqulleessa gibbii ala guutuu walaawwale keessa golaawwale girgiddaa wanta kan namni sa'a ashiraarratti umura ol deebi'ee qursii kiyyaa nyaanne jarri garuu nyaatanii jiran ani immoo jidduma tan chaarjarii waan silkiin jirtuuf haati silkii immoo raftee waan jirtuuf fajrirra rafti silkii tana fuudhe hin beeyti immoo haati silkii na hayyamteer silkii jaarsa hankee dubbisi haadhimaa hankinaan jetti waan ta'eef achuma dhiyoo manikaa dhadhalle yeroo san kazzaan abbaa jaboo dhuma haasa'u jiru barreeffamaan jechuu silkii tana chaarjiraa fuudhee maxxakatti amma obboleettiin haadha silkii tanaa guddoon jechuu haati ijoollee sadii hinatti usseenti edaasiin ka usseente fi obboleessa isii guddatu dhufe nama guddaadha abbaa ilmaan baay'eeti irraa ajjabatiin ijaabarraa godhatte obboleessisiisan jechuudha. Isaaf masaabiiba gochuu seente masaabiiban beektasa maraahiifamu masaabiiba jedhamti qixxaa haphiisan isaaf godhuuf seente qixxaa harceen qixxaa kanaa furuuna cinaa jirti. Ani akkanatti jiraa maxxaqaan ani immoo garanaan jira chaarjii silkii bira furuunaa fi harceen wal cinaa jiran istuwaanan immoo jidduu kana jira sini galtee kazzaan akka osentin ana silkii aswaan argiteef aarte injira min jaalatti silkii fududdu af jibbidin miti suyaan silkii fudini naafti kazzaan akkan ilaalte maqaan kee suuditti immoo meerdiidha yaa meerdi taal jib illolanii beeytan itti silkii na hayyamte tana maa silkii hayyamteef jedhan illolanii yeroo hedduu arra silkii sitran argitee miiree aaraa jirti jechuudha taali kottu tunni harcee tan asiin akka ninaan jette odoo bakka fi bakka harcee san dhaabattee jirtu ana jechuudha akka silkii misal lafa kaayee deemuuf harcee tan akka ninaan jette hin beeka miiree si aarii si fuularraa argaa kana godhattee deemte miti sun dammoo silkii lafa kaayee harcee itti kennuuf as dhufu isiin bakka istuwaana jirti firuun azir istuwaana dulaamni diqqishuun takka as jirti harcee bakka kana jira waan ta'eef isii waan bakka na cufteef dhaabadhe isii duubamma eessan harceetti kennare oduu dhaabadhu itti akka godhate
maaltu maa ajaa gaazin kun saboora jette ani kaleessayyuu isin himee jedheen gaazinni ajaa isin jedhee jira kaleessayyuu jedhee istuwaanan immoo duulaa baxxiqishuu takka jidduu qala kazaan obboleewwan tiyya akkanuma gatteettee bafaaf jettee furdoo itti beeytanii bafaaf jettee gatteetteet istuwaanni kana duulaaba keessa akkanatti as baaste kazaan yoo as baaste duraan akkam goota namitti tan yoo itti cufu jechuu subhaanallah duraan ispoonjii feerii itti gootee hoomocheessite hoomochisan akkanatti afaan istuwaanitti akkana keettee hoomochisan keessan hafuurri yoo bahee dhuguma istuwaanni sun tabalaashaadha yookaan gaazii baasaa jira waan ta'eef hidhiisti jechuudha. Sirreessiti istuwaana isaa yookaan hin baasti. Har'a akkam goote beeytanii istuwaana zaf goote as baastee raawwatte irruma gadi teettee bofaf jetteet wanii naan jette askan laayitarii naan jette laayitariin akkana jiidhamaadha onni duulaa baxxiqishoolee takka jirisiisan keessa jira askan laayitarii naan jette teettee duula onora. Irra qabsiisu waddaa jedheen bishuuf jibii naan jette laa yaamaa warabbal kaaba obbolee wanti laa yaamaa ma yigibba aleenaa jedheen beeytanii yigibbi jechuun dhuwa jechuusa. لا يا ماما يقب علينا جدين والله بالله جيبي نانجت لا يتري تقدكن أبلي وندي لا يتري تشوقت أفان مستوانا راتك أبسيستي مي نمي مالتو إبدان استوانا جربا مي ربو مخيص نجرا يو ربي إسيتي شوفو جيتو أفان مستوانا راتك أبسيستي والله بالله واي روسا انتهي أن أما اللي أما نفكاته دائما فلسطيني جزء كستي يو تو واجر رفعت سان أن بقى مير ساني سان أنا هو بتيف نبرت مطبخان غوتون نبرت تجج أصو أن أبد لا نمتي نبرت ببيت تجج كون غوتون أفني سي كون غوتون إذا ركعتي كون برجع في الركب دي برجع غوتون قبتي نمتي كون غوتون ما واجد أصو أن برت أبد أنا شنت يو أكره ده مجد دستين أتجدولا بكيسة تا 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 قبّا خنرة تا تا لكاست وانا كون وان دولامني شوف ميجروف دولامني رباه كون قرا دوبة بنا أسا إذا دوبة خبنا خنا نفور كون والجه دولابة خنا جوتو كيسة غازين جوته فولين غازي أصلاً يو غراسي مشاوي فور دولابة بنتو غازي ست دولابني هفور غازي كون دولاب وندس سيد جرا قبّا جلا راجتو الجوته جرا يو أتي استواني كل إلى سبحان الله كله سجلت جاز نكى ساعة كله ستجوده سجلين جتو من يكون صدر كاسة ديسا جبا المجلة نجلا قال من يكون جت من يكون إنسو شيء الناس ما خنا الناس ما أرد مثلا جري سو شيء أصلا تتنمي ور على بيت الشهر تاعسون سجلي وسوتشي منافي سجلي من خيسة أجهمين في قاد فنجتو جارتين في ويون دندت جتو namichi jechuun fiigaa diriisaa isaan dhufan namittiin gubatteen ciisti ani immoo yoo hin barara jedhu wanni pilaastikiin isaanii kun hin jiru kun achi baqee distiin natti asutti haalti ufumaan duulaa babanattee wallaahi laazim duulaabni isaanii kun wanni aliraafiin kun jechuudha xaawulaa aslii san beektaa akka simmintoo san jechuudha isa hundi isaan caccabe duulaabni guutuun jechuudha xaawulaa sun guutuun hin caccabe. هم بري دوبان المطبخ عساني سون بلاستيكين دولابا كون غوتو كس الراغديا أنا نأجا إبسيسة استواني تكوتيو أكاسي ما نسولت تقدروا قرم من جد كذان أكبا بدأ الرفاق إجا تشيمان كنا كيسا نابان فيجي على قريبه أنا إسيبر هنگ إسين قبطة جيستو أنا إسيبر جرا وفي بدأ فيبر عمبان جن ترى قاقئو تكو ميشان جدو إيقالو سنف كيسا فيجي بايسني قلتي على قريبه بالبرد أبد نم تكلم يامني مبوي هندو كراف اللي سجل ما في سوتشي مناتين كألا جرال اللي سجل ما سوتشي مناتين أصينا كذا نمتي قطو تاني بحسن نمتي يوم سنة أوني في دني بكينا قلتني يوسان دبرسن أكيد يجتونا كذا ما تبغى يقول إنت إن كنا زيرو راد لقى ما تبغى كمان سنة كذا تيجني ونجت بقى وان جت كحسني زيرو راد جتونا إنما هذا سنجت شو بعده ما ننجد بيتنا نمتي سن عشان قتير أفتح جنان نمتي سنجتشو وصور نمتي سندوتي نبيسن تريجارو كنا نمتي وان جرحتي مالف وان أنا كابسي سودان درستوانا سنويجوس نيجلتي إسيك كابسيسي أكمت إلى جنان أكنا أسو أماما سنوي أدو أمبر أسو نتي لو هان كابسيسين جنون تفيكي كابسيس تجرتني كهزان أتي أكمت برجر تانا جنان أيام برجر أكمت سنقوتنا سنانجان والله هنگ أجمعشان دولا بكيساس يا إدو هجوان تندو تاو أن برم الأبد سنو دوران سكين بر الأبد كنا كنا الأبد إلا لا أقوم مسل كده كنا أول نميت الريكار إلى أبد تجرد أكمت سنقوتنا سنانجان
wallaahi billahi beekan jedheen ufumaa isaaniiti atiin qaraata askaaru subaa fi askaarummaa isaa naan jedhan wallaahi hin beekan dammoo akka askaaru subaa qara'u askaarummaa isaa qara'u akka salaatii seera salaatu isi jammar isaan mana keessa jiranu barati meerdeeti rabbiin si jaalataa barnaan jedhan maa jennaan wallaahi ibaadaati rabbi sirraa qeebala naan jedhan maal jedheen silkiin qabdu naan jedhan waan hamaan naasoftu waan hamaan laaltu nama hin hamattu televizoona hin laaltu naan jedhan akka nuhi waan haraamaa kan hin daawwattu waan tokko hin jettu badhati ibaadaa hanqee gootee rafuu ka'uu hojjechuu zikrii kee seeraan qaraata isaan manna barsiise beekaa zikrii kanallee isaantu na barsiise kitaaba zikriillee isaantu naa bite quraanallee isaantu na barsiise baqa imaanni kee itti mul'atas ni galtee kazaan ani akka nama salaata shanan keessaa salaata tokko dhiiseti gaafa zikrii subaa ganamaa dhiise gaafa zikrii galgalallee dhiise akkasuma gaafa zikrii riballee dhiise riba nagaa rafu akkasuma akka waan salaata qadaa godhee natti fakkaata jechuudha isin galtee yeroo sana kazaan zikrii ganamaa santus eegeen aan jedhan fumaa isaaniitti iyyuu jechuu isaanii zikriin ganamaa tunni zikriin ganama qaraatan tagalgalaa tun wallaahi faayidaa guddoo qabdi isinti isiti rakkoo guuturraa akkanatti ilaala kofa jala isin qabatte ammallee mucaa wahii jedhan mucaa wahii nama sadii ta'anii irra isin dabara qessaatan nama sadii ta'anii karaa deeman jedhan jechuudha qessaatan miidhama irra dhagahee nama sheekaarra karaa osoo deemanuu makiinaadhaan jechuudha dargaggeeyyii sadii ta'anii karaa osoo deeman makiinaan isaanii garagalte makiinaan isaanii ayyaarri akkana garagalte jedhan wallaahi jara lamaan jedhan shabaaba lamaan qaamni isaanii kun adda addaan ciccitee qilleensarra barari'ee bakka bakkaa waliif funaanan jedhan jechuudha jara lamaan namichoo tokkocha waan tokko osoo hin tahin qulfiin ziraariitii onni isaatirraa citte barartee jechuudha lafa buune barartee kiisii tooppa isaa keessa seente jedhan kiisii tooppa isaa keessa ilaala ziraariitii immoo uffata isaatirraa cittee lafa buune jechuudha ka isaan hiriyoota isaa osoo wajjin deeman sana akkasitti qaamni isaanii ciccitee badhee guuraniitiin qaama isaanii walitti qaban sana እና ነምጭ ሰው ጋባታን ዝክሪ ገነማ አከቀረሩ ዝክሪ ገልገላ አከቀረረ ቀረው ሂሜጀቹ ነምጭ ሶስኒ ገልቴ አኒ ወላሂ العظيم ዮ ጀልቀበ ጥሙር መለ አልহামዱሊላህ ዝክሪ ገነማ ተራስ ሂንጀልቀባ ሂንጀልቀባ ሂንጥሙር ኢማን ነህ የኑመ ቡኤ ኑቡ ረቡማን ኢማን ነመን ዶገቴ ነው በሌወንቲ ቀልቢን ኢማን ቀብዱ ወላሂ ቢላሂ ኑመ በኤክሲስቲ abbaan fedha asirratti imaana cawwate abbaan fedha sheeka godhate fuula isaatti hime imaana qabaate fakkeessaa godhaa fuula isaatti ganaa laganaa irraa nabbabda nama imaana qabus ni galte እና ማለት ነው jechu barbaade zikrii sun akkasi gaafsa namitti san biraanati siti ani bira dhaabadhe meesha wonni xaawulaa kanarraa bichaan xaawulaan caccabisa xaawulaa kanarraa bichaan wonni xiqqishu wayii zallaltee na rukutte bakka tana xiqqishu masiisan akka waan shorootu taate zallaltee jechu bakka waan tokko na ibiddi akkasi maxbaka qabatee fi sagalee san keessaa namitti na bira bobeette heessa ana rabbina jaana baase tokkoffaa namitti su zanniinatti badde beeytanii zanniinatti badde akko seenten ani miskiina tokkoffaa isaan bira akka amaanati isaani waan tokko ani waan takka isaan bira hamtuun dalagu jiru toltuu isaanii dalagu malee mindaan tiyyaa 700 mindaa 700 mana san alaamana isaan rafanis asharra yeroo kaan alaamanni isaanii qulqulluudha waf shaahiin qopheeffame ibidda laqqabsiifame beeta shaarqalaa qulqullaahe gibbiin dakanaa qulqullaahe gibbiin irranaa qulqullaahe wanni hafe tokkoyyuu hin jiru garuu kanuma keessaa awwajii fixee qursii kiyyaa osoo nyaatin ana abbaa manaa kiyyaa kana dubbisaa jiru dhufteet nyaaran akkanan agalaammaxxee jechuu harcee gidinaan jette sunillee zulmiidha na zallamti warabbii harcee isii bira jiru fudhachuu dandeettu dhiiste istuwaana fuutee ibidda ofitti qabde laala harcee silaa duulaabaa istuwaana dhiiste duulaaf harcee san banuu dandeetti turte taali jibbiti kinaan jette akkana godhatte jechuudha anin beeka akkasii silkii dhabna jibbitee akka silkii lafa kaa'uu barbaadesa lafa kaahee dhaqe silkii duulaaba keessa harceetti firu yoo dhaabadhu isiin bakka duulaabaa bakka firoonni kana guuttee dhaabatti furdoo waan taateef dhaabadhe si duuba callisee kazaan gaduma gaf jetteetuma teettee subhanallah wanni kan achi as baaste istuwaana kana ibidda ofiin gubdu kan achi ufuma asitti as baafatte osoo hanga san namummaa keenya kabajjee na hinaafuu baattee na zollamuu baattee akka oseenteen harcee baafattee ni dandeetti turte sini galtee garuu ilaalal makaa tonkolii isaa akka isumatti deemee jechuudha rabbiin immoo akka isin yoo san na aarsite miira keera tuyxee na rifachiiste na zanna eeste ani keessa zanni itti bade kan beeka miira si arge yoo sin na yaana guut na rifachiiste miire zanni keessatti anitti bade san rabbiin anuu fuuldura isii bobeessee na agarsiise
hammata nagaraa nyaanni namitti sun hammatan anuu ka booyi rifadheeti malee isiidhaaf garaa na nyaatteen booddan hanga gubattee fuulli kun akka guutuun ashagamee ija kanarra nyaarri hin jiru nyaarri kun hin jiru rifeensi fuulduraa hin jiru burgaan akkana irra ol gubatee jechuudha irra qabatee burgaan fuula isii kanarratti ana biratti akkasi gubachuu isiisa rabbiin jazaarraa na kaffale jechuudha wallaahi billaahi namni garaa nyaata namitti san haga har'aatti ajaab jedhe ajaab bakka tonkolii namatti yaadin dhara keessattuu nama nagaa dharatti yaadin ani nama nagaati mana sanatti silkiin qabu silkiin dhoggatan yoo warra kiyyaa hin bilbila jedhu birrii 10 guutanii silkii jaartii nookiyaa lagattii tana geetti laga nageetti nookiyaan sun birrii 10 irra guutee riyaala 10 natti kennan ji'atti yeroo takka jechuudha sanuyyuu maan na godhan silkii shabakaan biyyaan hojjetusaa shabakaa biyyaa kana yaalee akkana qabadhee taa'ee assaaba amma eenyu bilbila faazariif ayyoo bilbile irra dhumatti jaarsaa keenaan geettu yoo isa bilbile isarra naarkaa dhumatti abbaa keenaan geettu warra keenaan geettu birri tana eenyu bilbile akka shabakaa naa hojjetu akkana assaaba jidduma san keessa akka silkii sanuutti deebisuuf warabbal kaaba maantu na qabutti jira akka silkii sanuu rooketti sanu akka fuudheetti deebisuuf jidduma san keessayyuu natti bilbilti namittiin gubatte tun qallaan nanneen haftu natti bilbilti laal akkana na bilbilti silkii saaloonii teetti miti saaloonii xaawulaa shaahii kana jala silkii ofii keettee akkana na bilbilti balbala irratti akka shabakaa yaalaa jiru waan argituuf jechuudha isitee silkii si kana bilbiltee televizoon akkanatti ilaalti kazaan yoo silkiin asii yaamu na yaamti yoo silkiin jaartii tun harka jiraa meeloo kiyaasu yoo yaamu waan argaa jirtuuf na yaamti sagalee qabdi kan nookiyaan tun meerdi silkii ummii fidi marzuuqitti bilbila jira naan jetti ani immoo arabii humaa na barsiisan an arabii dubbisuun beeka aashaa jedha marzuuqin jedhu aashaa jedha jechuudha aashaa jedha kanarra bilbilamaa jiru aashaan tanuma isima na yaamtu san akka nookiyaa kanatti deebisuuf na yaamti wallaahi billaahi namittiisan rabbiin immoo gubaa kiyyoo naa qabbaneessu hedu fide anuma fuuldura isii gubee subhaanallah maa saamaxti laha abadan insaamahu in dhiisu fillee maaliif jennaan gizee hedduu sii bilbila silkiitu teeleerraa naan jettee jechuudha haga barbaadaa softaa jettee kadhadhee hamboo jechuu ji'a lama fa'aan teelee san sifinne ayina sossoban akkan silkiirraa fuunee bakka teelee sifinne gaaf tokko sirri haasoftaa anifaa ji'a lama narraa fexan osoo warraan bilbiliin araan abbaa manaa hiyyuun abbaa jaboo naa bilbila bakka birrii 100 guutee obboleessa jedhee naa bilbila jaarsisaa ta'eeti miti durumaa naa bilbila akkan biyyaa ba'ee nuuni naa bilbila kanaaf xiqqoo wayyaa qabaayyuu bakka yoo si dubbise akka waan namoonni dubbisee narraa gala waan ta'eef achumaan ji'a lama faana irraa guban bakka teelee san sifinna naan jedhani kazaan gaafa bakka teelee na fiddumaan nagoota beeytani teelee kan osoo dhumaan shabakaan biyyaa dafee namaan seenuu yoo san akka ammaa kanaa miti waan akkanatti xiixiixiixiitii godhetti yaaluu kana wallaahi ilaazo na bira dhaabbatte yalla bakka biin hojjetu gaafa bira si fidanaan jetti ji'a lama kaan si eeggadha har'allee naan deemti na azabdeen namitti akkasin na azabde san rabbiin gumaatii yetanaan akkan argutti ufii isiiti ibidda ufitti qabdee rabbiin agarsiise garaan kiyyaa gana narrifanne jechuudha innaa zikriin ganumaaf galgalaa kayaafsa isii na biraa gubee ana na hambise sun zikrii tana zikrii sodaa rabbiitiif bakka du'aa yeroo hundaan godhadhu du'aa zikrii keessattuu zikrii ganamaa fi galgalaa akka waajiba salaatatti itti fayyadamaa yoo dandeettan anallee immoo du'aa naa godha akka duraanis seeta rabbi na deebise zikrii ganamaaf galgalaa akka salaata waajibaatitti nama salaatu na haa godhu laal duraan zikrii ganamaaf galgalaa salaata duhaa qadaan godhu salaata duhaa akka salaata waajibaa qadaan godhu ammallee wanni salaat ishaahi booda witrii jedhamtu raka'aa takka jira raka'aan sun ajrii guddoo qabdi jedhamni raka'aa salaat ishaahi booda raka'aa lama sunnaa shaahii salaatte achirraa raka'aa takka salaata sanillee dhiise raka'aa takka dhiisanii dhiise obbolee wanti bakka inni rabbiin osoo nama jijjiiruu baate keessattuu osoo khayriitti nama jijjiire wallaahi billaahi la'aazim rabbi akka na qajeelchu du'aa hinaa godha meebiin beekamu isin keessallee sa'aadha namni imaanni isaa imaana akka kiyya duraanis irra jiru jiraachuu dandeessanii du'aa hinaa godha asumaanuu jechuudha. إنه ذكري ديسنا ذكري قرأ حفظاني برداني أني والله الحمد لله جزاء ثاني هكفر نبتنا ما شاء الله أنتم جاهلة قرآن دندت قراتي ذكري دندت قوتي تنقلي بتشاشر ربو لما نسان كيسات إجولن براغرو بجهات سلكي تنفانتي قدو دا أنت لما نتحفت جتشون بهيرين دي جتشون جرامتي قرو ذكري قراتي قرآن قراتي تون اللين قراتي عشان كن وان ور دري كان بيتني جاهلة دري كان akkasuma onneen isillee goydu
amma tuuwwan jechuun na qaraasisanii osoo na ajajju ta'irra ajajana heddummeessitu tana hojjechiistu ta zikrii fi qura'aan na barsiiste tan silkii sillee na hayyantu tana jaalattu jechuudha garuu na hojjechiisti jettanii wayyoo garuu isii na hojjechiistu sannaa wayya isii na hojjechiiste keeriilee na barsiiste sannaa wayya garallee hin laaftis ni galte bakka keessi isii na jaalata hin beeka akkanumatti iyyuu jechuudha innaa kun immoo jaahilli namittiin jechuudha haadha ilmaan sadii qabdi ilmaan lama ilmaan qaban tokkochi bicha isii wajji mana keessa jira namittii san jechuudha waan isin akkasii na xabaddeef hin beeku malee jechuudha silaa garaa nyaadhu qabaa jedhu waan dhalteetuun argine iyyuu ni galte innaa waan akkasaniiti walumaa galatti as keessatti keerii irraan argattan jedhee yaada wallaahi viidiyoon turusi fayyaddi jedhee yaada laayik godhaa walumaa galatti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu zikrii ganamaaf galgala haffaza quraana wanni godhaa yuutuubii keessaa banadhaa ka ganama hundaa dhageeffataa hojjedhaa akkasii haffazdan ka galgalallee galgala hundaa banadhaa dhageeffataa hojii keessa hojjedhaa heerfooniidhaan hin haffazanii isin fayyaddi jechuudha yaa rabbi kiyyaan illee akka turi sanitti yaa rabbi nama akka waajibaatti qaadhuuna taasisi wallaahi amma rabbuma nafarade malee akka qalbiin tiyya irraa fagaatte alhamdulillah ammas waan hedduun na eega jedhee yaada alhamdulillah du'aa hin godhadha seera yeroo salaata kii salaatuu keessatti yoo salaata xumuru zikriiwwan salaata witrii garagaraa nin jedha alhamdulillah garuu miti inshallah rabbiin biraa waan dhabu jedhee yaada illeen rabbiin adagaa takka irratti fidiidhaan bamma of shakkaayyoo so adagaa wayiitu narra dhufee waan hafunatti hin fakkaatu maaliif hin dhiise bakka keerii duraanii hedduu dhiise. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.